Yooyya jirtu ijoollee Booranaa ijoollee Baarentuu baga jiraattan har'aan tana amma walitti dhufnee kutaa lammaffaa ka personality settee defense mechanism tooftaalee ittiin dhiphina sammuu jalaa bahan yookiin ittiin furan waliin laallaa kan addaan qopheessuun kan barbaachiseef tokko baay'ee jireenya keenyaaf barbaachisaadha. Lamata immoo guyyaa hundumaa osoo hin beekin itti fayyadamaa kan ooluu fi barnoota kanaaf illee hedduu barbaachisaa kan ta'e ta'uu isaa irraan kan ka'e addaan kutaa lammaffaa personality chapter 6 general psychology ta'ee isiniif dhiyeessuu dirqameetiin jira. Baay'een isin kabaja isin jaalladha. Maatii ta'a namoota hin beeknetti himaa sheerii godha. Feesbuukii keessan irratti, teelegiraam gruupii keessan irratti, hiriyoota keessan afeeraa isiniin jedha. An assistant professor Abbayyaa Daggafaa Reedaa University muummee psychology irraati. Defense mechanism tooftaalee ittiin dhiphina sammuu jalaa bahan yookiis furaman. Defense mechanism jechuun maal jechuudha? Gocha taatee yookiis yaada nama jeeqan, nama dhiphisan, nama dhukkubsan jalaa yaadaan baqachuu yookaan dhokachuu ta'uu danda'a. Gocha taatee yaada action event thought kajen jalaa baqachuu escaping kan nama dhukkubsan painful kan ta'an jalaa of baasuu jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Gara yaadannoo keenyaatti akka hin dhufne gochuudhaaf, not to bring them to the conscious part. Wantoota adda addaa gochuu jechuudha. Gochaalee adda addaa wantoonni goonu kuni psychological defense mechanism jedhamu. PDM psychological defense mechanism jedhamu. Rakkoolee fi dhiphina sammuu nu quunnamanii fi karaa adda addaa sammuu keenya amansiifnee of tasgabbeessuu jechuudha. Karaa adda addaatiin, gocha adda addaatiin, taatee adda addaa raawwachuudhaan kaan yaadaan raawwannaa, kaan gochaan raawwannaa haa ta'uti fookasiin isaa yookiis galmi isaa guddaan sammuun keenya dhiphina jalaa akka ba'u, sammuun keenya wanta nu rakkise, wanta nu jeequ jalaa akka ba'u gochuu ta'a. Kun maal jedhama? Psychological defense mechanism jedhamu jechuudha. Isaan kana immoo osoo hin beekin unconsciously gochuu dandeenya. Unconsciously irra caalaatti unconscious activity osoo hin beekin haa ta'u jennee osoo hin taane osoo hin beekin jechuudha. Namni aaree dhufee dheekkamu tokko waan isatti hin beekamu garuu kan isa dheekkamsiisu waa xiqqoo ta'uu danda'a. Namni kanaan dura yoo rukutan illee hin aarre hin dheekkamne alaawaa biraa aaree dhufee mana kee dheekkamuu danda'a jechuudha. Osoo hin beekinitu wanni biraan isa kakaaftee gara jiruu dheekkamsaatti, gara jiruu aariitti gochan taanitti geessuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf dhugaa jirtu haaluudhaan waanuma ta'e tokko hin taane jedhanii haaluu, kaaduu jechuudha. Ganuu kun defense mechanism. Maaliif wanti taate sun nama jeeqa, nama dhukkubsite waan taate. Fakkeenyaaf namni tokko qoratamee ati kaansarii qabda, ati dhukkuba onnee qabda yoo ittiin jedhame tasa meeshaa keessatti dogoggore ta'uu danda'a jechuu danda'a jechuudha. Ati HIV qabda no tasaa waan akkana kaaduu fayyumatti gogaadhumatti qarumatti diduu jechuudha. Rakkoo uumame sababeessuudhaan rakkoon jireenya keenya keessatti gaafa uumamu sababii kanaaf akkana ta'e kanaafiyyuu jedhanii of tasgabbeessu. Madda rakkinaa jijjiiruudhaan ijaa baafachuu. Kan nu gufachiise dhagaa yoo taate nuti immoo darbinee bolookeeta namaa dhiitanii cabsu. Kunillee isa nu gufachiise dhagaa duraan nu gufachiifte sana yoo dhiinne miilli dhukkubde waan taateef bolookeeta immoo cabsuu dandeenya waan ta'eef sanatti aarii ofii boof kan kana fakkaatanii isaan kun egaanii PDM psychological defense mechanism ka jedhaman hogguu ta'anii ka mana barumsaa psychoanalysis yookiis theory personality psychoanalysis ka Sigmund Freud irraa ka dhufan hogguu ta'an bebbeekamoon gosa 10tu jiru jechuudha. Bebbeekamoon gosa 10tu jiru. Isin kan barattan tarii 8 ta'uu danda'a. Walumaa galatti garuu akka hin irraanfannetti qormaata kanaaf qofa osoo hin taane bara jireenya keessanii yaadattanii akka waan namni gochaa jiru hubattaniif illee akka isin gargaaru ilaaluu isaatti fufnaa jechuudha. Ingiliffaan hogguun irra isiniif deebi'u defense mechanisms are behaviors that people use to separate themselves from unpleasant event actions or thoughts. Kan ittiin namoonni waan isaan jeequrraa addaan of kutan hogguu ta'u
The idea of defense mechanism comes from psychoanalytic theory. Yan kunis psychoanalytic theory kafiru dirraa dhufa jechuudha, which is a psychological perspective of personality that sees personality as the interaction between three components of ego and superego. Akkuma kaleessa video jalqabaa irratti isinii kaase sammuun personality componentiin qabiyyeen personality yookiis qabiyyeen eenyummaa namaa ego superego irraatu hojjetame jedhee akkuma amanu walitti dhufeenyiif walitti bu'eensi isaan kana gidduu jiru gaanii gara rakkoo xiinsammuu gara dhiphinaatti gara jeequmsaatti gara cinqamaatti nu geessu waan danda'anii fi isaan kana mo'achuudhaaf immoo ego mechanism illee ni jedhamu jechuudha. Egoon gara defense mechanismiitti nu geessaa jechuudha. So defense mechanisms are psychological strategies that are unconsciously used to protect a person from anxiety arising from unacceptable thoughts or feelings. Egaa defense mechanism kan jennu kuni psychological strategy tarsimoo sammuun keenya osoo hin beekin unconsciously itti fayyadamee eenyummaa keenya eeguu fi anxiety dhiphina sammuu nu keessatti ka'anii fi yaadota fudhatama hin qabne fi miirota fudhatama hin qabne ittiin ofirraa ittisnuu fi yookiis ofirraa gadi qabnu ta'uu isaanii beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. According to Freudian theory, akka theory namticha Sigmund Freud jedhamu kanaatti defense mechanism involve a distortion of reality in one way to that we are better able to cope with the situation. Akkana jechuun maal jechuudha egaani defense mechanismiin dhugaa jirtu distortii godhanii yookiis babal'eessanii jechuudha, asifachi rukutanii waliin dhahanii reality jirtu dhugaa jirtu waliin dhahanii sammuu ofiitiif tasgabbii kennu kan osoo hin beekin godhamtudha jechuudha. Kanaaf bar qorannoo yakkaa kan barbaachisuuf namni waa balleessee dhufe tokko defense mechanismii kan jiran keessaa tokko fayyadamee ani waan isin jettan kana hin yaadadhu jechuu danda'a jechuudha. Kun amma repression ta'uu danda'a. Okkaamsuu yaadachuu motivated forgetting. Waan isin yaadadhu kana gooteettaa abaluu gaafa du'echi turteettaa anoo yaadadhu wajjin ture laata eeyoo kan dhagaa jalqabaa darbate abbaa isaan beeku isuma ta'uu danda'a. So isaan kun egaa defense mechanism jedhamu jechuudha. So for Freud, our personality is the outcome of the continual battle for dominance among the ego and superego. Egaa jarreen id jedhamanii kan namoonni sun baratee waamanii id jedhan sun id immediate gratification, immediate satisfaction kan feetu jechuudha. Ammuman beelee ammuman eebodhe ka jettuu fi akkuma ego kana gochuudhaa fi sababa gaa loojikii fayyadamuu qabda kan jedhu yookiin dhokattee hatuu qabdaa dhokattee balleessuu qabdaa namni sin argu taanaan ati miidhamtu taanaan ka jedhuu fi no namni si arges dhiisesi wanti qaami kun nu gaafachaa jiru kun sirrii miti haala sirrii hin taane keessatti gochuu hin dandeenyu walqunnamtii saalaas barbaachisa yoo ta'e akka aadaa keenyaatti akka amantii keenyaatti laallattee waliin laallattee sirnaan fuudha geggeessitee raawwachuu qabda jedha superigooni. Egoon immoo no ati manaa keessa hin argine taanaan gochuu dandeessa abbaan manaa keessa hin argine taanaan gochuu dandeessa maaliif idiin maraajaa jira waan ta'eef jedheetu jarreen lamaan kana gidduu gala yeroo hunduma walii gadi fiiga. Egaa olaantummaan lolaa jarreen sadan kana gidduutti olaantummaa argachuudhaaf gaggeeffaman kuni rakkoo sammuu uumuu jechuudha. Akka Freud jedhutti personality namootaa kana bocuu danda'u jechuudha. Egaa bocamee dhufee kaanii kan idiin irratti mo'ate id dominant personality qabaachuu danda'a. Kan egoon irratti mo'ate ego dominant personality hattuu dhokatee hatu jechuudha. Kaan immoo kan super ego dominant personality kan super egoon irratti olaantummaa argate eenyummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kan jireenya dhugaaf sirrii jiraatu. This constant conflict between them is managed by psychological defense mechanism. Egaa walitti bu'iinsiif lolli dhaabbataaf yeroo hundaa isaan sadeen kana gidduu jiru yeroo hundumaa kan inni ittiin furamuu danda'uu fi kan inni ittiin gaggeeffamuu danda'u to'atamuu danda'u defense mechanism jedhama jechuudha. Kanaaf defense mechanisms are unconscious tactics that easily prevent threatening material from surfacing or disguise it when it does. Some of the psychological defense mechanisms are as follows. Egaa defense mechanism kan inni godhu tokko wanti kun akka ol hin baane akka hin mul'anne gara sarfeesitti gara mul'annaatti akka hin dhufne yookiin immoo akka disguise godhu akka of jijjiiru akka dhokatu gochuu danda'a yookiin garuu kaamsu yookiin bifa isaa jijjiiru disguise jechuun bifa jijjiiruu jechuudha.
not brings the material to surface jechuun immoo akka mul'anne gochuu dhoksu jechuudha. Egaa kurnan jiran gara 20 illee ta'uu danda'u. By the way 12 kan jiran jiru, 15 kan jiran jiru, kan 20 jiran jiru. Mucaan sigmaan fruit hedduutti dabalteetti aanaa fruit kan jedhamtu jechuudha. Ammaaf garuu the common 10 ones bebbeekamoo kurnan jiran waliin laallaa jechuudha. Tokkoffaan repression. Repression jechuun waan tokko pressure, waan tokko ukkaamsuu dhoksu jechuudha. Bakka yaadachuu hin dandeenye keessatti asii gad ukkaamsu. Asii gad ukkaamsu. Kun sammuu keessatti gad ukkaamsu jechuudha. So it is a defense mechanism that involves expelling threatening thoughts, feelings and memories into the unconscious mind. Egaa kaleessa kan inni ulaagaa yookiis gulantaa yookiis sadarkaa sammuu bakka sadiitti tireessiniif kaa'eef har'a defense mechanism hubachuuf waan fayyaduuf. Isaanis maaliif jennee dubbanneerra conscious mind, subconscious mind and unconscious mind. Akka firuur jedhutti sammuun namaa irra caalaatti unconscious mindidha. Conscious mind kan jettu kan alaa mul'attu kan beekaa goonu uffannaan keenya, dubbannaan keenya, taa'umsi keenya, adeemsi keenya, styliin keenya conscious mindin waan xiqqoodha. It is like a tip of an iceberg. Akka caafii cabbii guddaa galaana guddaa keessa jirtuuti. Inni guddaan hin mul'anne galaana keessa yookiis garba keessa jira. Kan taayitaanikii rukutamtee cabde san jechuudha. Taayitaanikii kan cabse iceberg jedhama. Iceberg jechuun cabbii guddaa kan gamoo tokko caaluu danda'u garuu caafii isaa qoftu mul'atu. Yeroo taayitaanikiin hojjetamtee teeknooloojiin bishaan jalatti ilaalan hin jiru waan ta'eef deemtee dhaqxeetu icebergii sanatti rukutamtee caccabdee jedhamee yaadama. Modern largest ship in Britain in Europe jalqaba kan Ingilizii keessatti dalagamtee namtichi gaafa dalage maal jedhee kana rabbiin iyyuu gadi liqimsiisu jedhee of tulee waaqayyo iyyuu kana hin nyaachisu bishaan jedhee of tulee jedhama. Gaafa waan sana qorattanii garuu deemtee dhaqxee markaba jalqabaa guddoo addunyaa irratti immoo achumaanis immoo teeknooloojiinis guddoo taate jedhamtee isuma jalqabaa dhaqxee nama hedduu fudhattee nyaatamtee jechuudha. Fiilmii Titanic jedhu laaltanii to'etan abdii qaba. Laalle taanaan laala. Achirratti icebergii kan caafii isaa qofti xiqqoo mul'atutu karaa jalaatiin rukutee cabse jedhamee yaadama. So jireenyiif eenyummaa fi eenyummeessaan namaallee it's like a tip of an iceberg jedha personality namaa jedha. Conscious kan jennu kan alaa mul'attudha. Unconsciousin kan hin mul'annedha. Irra caalaatti eenyummaa namaa irratti dhiibbaa kan uumu, amala namaa irratti dhiibbaa kan uumu, personality namaa irratti dhiibbaa kan uumu isa fedhii namaa isa dhokataa, abjuu namaa isa dhokataa, eenyummaa namaa isa dhokataa isa nuyi asii gad ukkaamsinudha jedheetu yaadaa jechuudha. Egaa repression gaafa jennu it is a self protection mechanism jedhamee kan yaadamu motivated forgetting jennee kakaafne san jechuudha. Wanta nama jeequ tokko, wanta nama dhiphisu tokko bakka yaadachuu hin dandeenyetti asii gadi ukkaamsu, asii gadi kaayuu jechuudha. Saniif fakkeenyaaf a village husband who is defeated by his wife will not remember. Talk it again. Jaarsi baadiyyaa taate manaa loltee moote tokko gadi ba'ee hin dubbatu. Hin yaadatus. Waa'ee kanaa gaafa dubbatan hin baqata. Ukkaamsee kaa'u jechuudha. Fakkeenya biraa ijoollummaatti kan gudeedamtee waan kan akka yaadannetti gochuu. Anoo waan akkasii yaadadhu. Waan akkasii oduun akkasii gaafa ka'u, waa'een durbummaa gaafa ka'u, waa'een gudeeddii gaafa ka'u baqachuu. Akkam goote jechuudha. Hin dhoksiti waan ishee jeequuf. Namni yakka hojjetee mana bakka qorannaa yakkaatti yommuu seenu waan akkasii gooteettaa anoo yaadadhu. Maaliif ukkaamseera? He doesn't want to remember. Yaadachuu hin barbaadu waan ta'eef. Inni kun egaa maaluma waan nama jeequ tokko, waan namatti hin tolle tokko ukkaamsuu jechuudha. Kun jireenya nama hundumaa keessa waanta jiru. Ijoollummaatti waan nu quunname waan garuu namatti himuu hin dandeenye. Waan rabbiif nuti qofti beenu. Wanta nutiif waaqayyo qofti beenu jechuudha. Lammaffaa denial. Ganu. Dhugaa haalu. Refusing to accept reality. Dhugaa fudhachuu didu is a refusal to recognize or acknowledge a threatening reality. Example, Mr. X is an alcoholic who denies it doesn't accept being an alcoholic. Fakkeenyaaf namni dhukkuba suusii alkoolii qabu, alkoholic jechuun nama dhukkuba suusii alkoolii qabu jechuudha. Nama alkoolii malee jiraachuu hin dandeenye. Nama fakkeenyaaf ganama yoo araqee dhuge malee hojii hojjechuu hin dandeenye. Rakkoo akkasiin qabu jedha jechuudha. Ani araada akkanaan qaba, dhukkuba akkanaan qaba. Sababni isaa hojii koo nan hojjedha, maatii koo nan bulfadha. I can govern my family, I can do my job. So I'm not alcoholic jedhee nama ganu jechuudha. Durbummaa ishee dhabdee tokko anuu ammayyuu durba jettee machuu nama dandeessu. Nama kaaddu.
nama kaaddu. Namni HIV yookiis kaanseriidhaan qabame tokko lakki meeshaa keessantu sirrii miti malee ani waan akkasii hin qabu jedhee ganu jechuudha. Wantichi baay'ee dhukkubsachiisaa waan ta'eef waan namatti hin tollee fi ganu I am not that one. I am not what you think I am. Ani waan ati yaaddu sana miti jedheema ganu jechuudha. Egaa kun nama fayyada jedha unconsciously. Osoo hin beekin nama fayyaddi sammuu namaa fayyaddi xiinsammuu saayikooloojii namaatu ijaarte jechuudha. Ni utubdi akka namni miidhamee hin kufnetti. Sadaffaan regressionidha. Amala ijoollummaatti duuba deebi'u. Kunillee waan nama kolfisiisudha. It involves everything to immature behaviors that have relieved anxiety in the past. Example, a girl or a boy who has just entered school may go back to sucking her or his thumb or wetting the bed. An adult crying like a baby to escape punishment. Fakkeenyaaf ijoolleen mana barumsaa erga seentee booda quba hodhuu amala maaliidha jechuudha kun amala harma hodhuutti deebi'u. Kun regression jedhama jechuudha. Amala ijoollummaatti duuba deebi'anii rakkoo manuma quunname jalaa bahu. Namni sigaaraa kan jedhe tokko quba isaa yoo hodhate jechuudha. Barattuun gireediin ishee jalaa bade tokko akka daa'imaatti hirqinfattee haadhatti yookiin barsiisaatti bo'u. Akka daa'imaatti nama guddaa borgitanii hin beektanii. Guddaadha garuu akka ijoolleetti bu'a. Boo'echi isaa nama gaddisiisuu irra caalaa darbee nama kolfisiisa jechuudha. Kun amala ijoollummaatti gad deebi'u jechuudha. Akka ijoolleetti aaktii gochuu. Inni sila nan qabinaa jedhu gaafa poolisiin qabeettumuutti ka'u akka mucaa xinnoo wayiif gochuu. Moolu ana haadha koof tokkitti ani daa'ima jedheetu akka daa'imaatti dubbachuu akka daa'imaatti boo'u. That's what we call regression guys. Kun egaa waanuma keessa darbinuuf keessa oolu waan ta'eef hubachuun baay'ee barbaachisaa. Yeroo ofii goonu nutti hin beekamu by the way. Garuu namni kan biraan yommuu raawwatu kun kanatti jira jechuu dandeessu kana booda. Amma isin defense mechanismii baraa jirtu waan ta'eef waan namni gochaa jiru maaliif akka gochaa jiru hubachuun baay'ee barbaachisaa. Egaa kana yommuu jennu immoo kanatti qabannee rakkoo namaa nu bannuu jechuu miti. Dhugaan qabu namni jechuu miti. Takka waan hunda defense mechanismiidha jennee bira darbuu hin qabnu. Hoggantoonni tokko tokko akkanatti fudhatanii nama miidhuu, nama hidhuu, nama ajjeesu. Biyyootuma guddatan keessatti illee. Repressionii namicha kana amma yoo fudhattee ilaaltanii mana ijaaraa jira. Eessatti mana ofii isaa dhoksaa jira argitanii. Xuubii naqaa jira, bilookeeta naqaa jira. Baay'ee iddoo gadi fagootti gadi fageessaa jira jechuudha. Kun fakkeenya bareedaa kan repressioniiti. Kan waa ukkaamsu bakka yaadachuu hin dandeenye, bakka inni ba'uu hin dandeenye kaa'anii manatti ijaaruu jechuudha. Rationalization. Arfaffaan rationalization. Soba dhugaa fakkaatuun amala badaa yookiis hojii gadhee tokko sababeessu. This is giving socially acceptable reason for one's inappropriate behavior. Amala fudhatama hin qabne tokko erga argisiifneen booda sababa wanta sanaaf immoo sababa hawaasa biratti fudhatama qabu fakkaatu wayii tokko dhiyeessu. For example, make a bad grades but state the reason as being knowledge rather than grade oriented. And grades only showing superficial learning. Fakkeenyaaf namni mana barumsaatti kufe yookiis gireedii hin kufetu hin ta'in gireedii gadaana C yookiin D fide tokko maal jedha ani xiyyeeffannoon koo silayyuu gireedii osoo hin taane beekumsa argadheera kanaaf waa'een gireediidha baay'ee nan dhibu jedhee of jajjabeessa rationalizationii of jajjabeessa jechuudha. Soba dhugaa fakkaatuun of jajjabeessu sababa kennuu jechuudha. Kan biraan when a beautiful university girl refuses to accept a love request, he would tell himself or others that it's better to focus on education. Barattoonni bareedduun gaafate jaalalaaf gaafate tokko gaafa diddu anuu silayyuu barnoota koorratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhee too amansiisaa jechuudha. Amma gara sanatti geeffata jechuudha. Rationalize godha jechuudha. Amma gaafa isheen diddu aariin keessatti uumamti mitiire gara barnootaatti deebi'eetu barnoota isaa kana falaxuutti kaacha. Fakkeenya bira waajjiraa waa hatanii waajjirichi sooressa kun maal qabdi jedhanii hattummaa sammuu namaa jeequrraa of qabbaneessu. Waajjirri keenya biileeneriidha. Kunumaa san gootu. Hatuni sirrii miteedha superigoon. Sirrii miteedha. Igoon immoo maal jetti? Namni arginee waajjirichi immoo sooressa kun waan isa miidhuun qabu. But nuti duudhaa hanni sirrii miti jedhu qabnaa jechuudha. Waajjirichi ani sooressa jedhee si dhiisa. Seerri ani sooressa jedhee si dhiisa. No, hin dhiisu. Kana garuu namtichi akkamittiin of jajjabeessare. Kun rakkoon qabdu kun bishaan garba keessaa
fal'aana tokko hin taanu cooba tokko hin taaneedha jedheetutti nuuf jajjabeessa jechuudha. Shanaffaa displacement. Kana jechuun madda rakkinaa yookiis aarii keenyaa bakka buufnee waan sana irratti immoo ijaa baafachuu. It is the defense mechanism that involves expressing feelings towards a person who is less threatening than the person who is the true target of those feelings. Kun amma projectionism ni jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf hating your boss but taking it out to family members. A student who quarreled with his professor in class and going back to dormitory and hits his friend in the dormitory. Kun amma burqaan yookiis maddi aarii keenyaa wanta bira kan nuti aarii itti baanu wanna bira. Barataan kutaa keessatti profeesara wajjin wal lolee dormiitti deebi'ee galee waanuma xiqqoodhaan aarii hiriyaa dormii isaa keessa jiru itti ka'uusa loluu hanga rukutuutti illee ga'u yookiin galee aariidhaan waan fuula isaa dura jiru tokko cabsu lookera isaa faadhee boksiidhaan cabsu. Lookerittiin kun immoo maal abbaa ishee naa banamuu diddeedha. Hogguun barasaa sila barsiisaa wajjin wal lolee dhufee profeesara wajjin lolee gara dormii seeneetu qulfii baneetu amma dabtara isaa kaawwachuuf eeguu jedhu xiqqoo rakkifti qulfittiin. Qulfiin kanaan dura yoo rakkifti maal abbaa kee taate jedhee boksiidhaan daaka jechuudha. Egaa amma osoo hin beekin aarii isa sanaatti ba'e jechuudha. That's what we call displacement or projection. Hogganaa kee wajjin wal loltee galtee isa waan sodaattuuf obboleettiikeetti aarii ba'u itti loluu rukutuu waanuma xiqqoodhaan kaatee hanga loluu hanga rukutuutti ga'u jechuudha. Displacement ilaal ka magariisa uffate kuni hogganaadha alaqaasa jedhan jechuudha. Namtichi galee eenyutti aarii ba'a haadha manaatti aarii ba'a displace godha jechuudha. Kun egaan amma displacement defense mechanism jedhamaan jechuudha. Projection. Kunillee kan saniin wal fakkaatu. The defense mechanism that involves attributing one's undesirable feeling to other people. Example, a paranoid person uses projections to justify isolation and anger. Kun immoo ani kilaasii keessatti kan hin hatee fi ishee barataan na bira jiru utuu inni hatuun argeera. Projectionii. Displacementiin madda aarii keenyaa bakka buufne aariitti ba'uudha. Projectioniin immoo hojii hamaa ofii keenyaa qabnu tokko kan biraa sababa dhiyeessu maala waluu nu godheera miti. Fakkeenyaaf daa'imman lama fuutanii yeroo isaanii maaliif akkas gootennaan obboleettiin koo margituun iyyuu goote miti jedha. Waa'ee balleessaa isaatti dhiisee waa'ee margituu haasa'a. Maaliifituu hin qayyabattu jedhanii gaafa rukutuuf ka'anii maal margituun qayyabachaa jirte. Kun egaan projektii gochuu jechuudha. Kan biraatti qabachuu fiilingii hamaa ofii waan nutti dhaga'amaa jiru tokko abaluun iyyuu akkasiin jedhanii yonnoo ta'u namni tokko amma fakkeenyaaf jibbi yoo isatti dhaga'ame yookiis hinaaffaa for example hinaaffaa yoo nutti dhaga'ame isheetu naafaa jira mana miti isheetu naafaa jira isatu naafaa jira jennee namatti hinaafne sanatti qabachuu. That's what we call projection. Namatti qabachuu. Kan biraan torbaffaan reaction formation faallaa miira ofii argisiisu. Kun immoo wanta nutti dhaga'amaa jiru tokko faallaa isaa argisiifna jechuudha. It's a defense mechanism that involves the tendency to act in a manner opposed to one's true feelings. For example, a person who acts conservation but focuses on violence on their behavior. Durba jaallatanii nama didde tokko sobanii tuffachuu akka waan jibbaniitti amala argisiisu. Amma kan nu keessa jiru jaalala kan nuti argisiifnu immoo jibba yookiin kan nu keessa jiru jaalala kan nuti argisiifnu immoo jibba yookiin kan nu keessa jiru jibba kan nu keessa jiru kan nuti argisiifnu immoo jaalala jechuudha. Nama baay'ee jaallannu tokko tuffachuu akka waan jibbinuu ta'u akka waan hin barbaanne ta'u tokko reaction formation jedhama inni. Obboleessa ko obboleettii ko namni ati na jaallatta jettee yaaddu tokko si jibbaa jira yoo ta'e tarii si jaallachaa jiraachuu danda'a taa'amee shawwadamin. Reaction formation irra jira ta'a namtichi sodaa keessa galee jira ta'a saniifitu akkasitti aaktii godhata. Anuu silayyuun jaalladhu isheenoo silayyuun bareeddu reaction formation nama baay'ee bareedu tokkoon fokkiftuudha
yoo ta'e this is what we call reaction formation. Keessa keenyatti baay'ee bareeddeedha keessi keenya. Afaaniin immoo fokkiftuudha jennee akka waan isheen fokkiftu taatetti fuula keenya fuula waan jibbine tokko gaafa arginu argisiifnu tokko agarsiisu jechuudha. Saddeetaffaa sublimation. Miira hawaasa biratti fudhatama hin qabne gara gocha fudhatama qabuutti jijjiiru. It's a defense mechanism that involves expressing sexual or aggressive behavior through indirect socially acceptable outlet. Example, an aggressive person who loves playing football. Fakkeenyaaf namni baay'ee gara jabeessi tokko namni lola jaallatu tokko taphataa kubbaa miillaa ta'u yookiin poolisii ta'u namni nama dhayii isa godhu namni nama rukutu isa godhu tokko fedhii kana dhaqee man poolisii ta'a malee jedhee namni agreesiiviin tokko dhaqee poolisitti galmaa'ee poolisa ta'ee humna addaa naannoo ta'ee deebi'ee dhufee obboloota isaa tumuu danda'a jechuudha. Hiriyoota isaa mana tumuu danda'a. Guyyaa yoo qabatee tume seeretu isaa adaba. Amma immoo deemee leenjee dhufee maaliif kana goote jedhee tumee booda gaafa dubbatu kana osoo inni godhuun argee kana osoo inni barreessuun argee jedheetu onnoo ta'uu danda'a jechuudha. What we call sublimation. Kun egaa beekee miti bar osoo hin beekini. Ka biraan namni fedhii wal quunnamtii saalaatti dhaga'ame tokko gara ispoortiitti hojjechuutti jijjiiru. Ispoorteenyaa ta'a jechuudha. Sportsman. Atileetii ta'uu danda'a jechuudha. Namni yeroo baay'ee kanaan rakkatu yoo jiraate gara sanatti jijjiirama jechuudha. Amma sun hawaasa biratti fudhatama hin qabu. Ispoortiin garuu kubbaa miilaa garuu hawaasa biratti fudhatama qaba. Namni miirri nama loluutti dhaga'amu tokko gara jiimii deemee punch box meeshaa shaakala boksii tumu reebu achitti of keessaa baasee gala jechuudha. That's what we call sublimation. Redirect gochuu jechuudha. Miira keenya isa hamaa sana gara miira hojii fudhatama qabuutti redirect gochuu itti qajeelchuu jechuudha. Kallattii isaa jijjiiranii gara kallattii wanna fudhatama qabuutti jijjiiruu jechuudha. Sublimation. Amma namittiin kuni miira nama tumuu qabda jechuudha. Malee badaa agarsiisa ispoortii jaallattee miti. Sublimeetii gochaa jirti. Sublimation. Sublimation. Kana jechuun miira hawaasa biratti fudhatama hin qabne gara gocha fudhatama qabuutti jijjiiraa jirti jechuudha. Sagal dissociation. Taatee hamaa dhugaa tokkorraa of kutuu baqachuu disconnected jechuudha. To disconnect oneself from an unpleasant event. Feeling disconnected from a stressful or traumatic event, or feeling that the event is not really happening. Fakkeenyaaf wanti nama jeequ tokko wanti hamaan ta'e garuu dhugaa kan ta'e tokko bakka inni itti ta'e irraa baqachuu. Qaamaanis sammuudhaanis yookiin sammuudhaan fantaasii keessa galanii waan biraa yaadu. Wanti nama miiru tokko magaalaa Diree Dhawaa keessatti yoo nu mudate nuti immoo yaadaan Finfinnee deemnee hiriyoota keenya Finfinnee jiran wajjin taphachuu. As teenyee bilbilaan isaanii wajjin akka waan isaanii wajjin achi jirrutti bishaan Finfinnee daakuu jechuudha. Diree Dhawaa ta'anii daakaa bishaan Finfinneetti daakuu jechuudha. Dissociation. Waan amma as jiru waan amma nu jeequrraa of kutuu disconnect of gochuu. That is what we call dissociation jedhama jechuudha. Dissociation jedhama. Asirratti kan barreeffamee jiru namni moobaayiliin gatii qaalii mi'aadhaan bitame tokko jalaa bade kan inni ittiin geemii irratti taphachaa ture jechuudha. Waa'ee isaa yeroo yaadatu kan baay'ee gaddu waan ta'eef yookiin kan isa waan ta'eef yaada sana keessaa bahee yaadaan waa'ee yeroo miindaan isaa guddatu moobaayilii sana caalu bitatee ittiin geemii adda addaa taphatu tilmaamuu yaadaan illee waa'ee isaa yaadee kolfuu taphachuu jechuudha. An bir baatii sadii booda inni eebbifamaa moobaayila isa ana fakkaatu even eeteenii badamanii amma eetoonii kiyyaniin bitadhaa san booda appilikeeshinoota adda addaa irratti gadi buufadhaa san booda geemiin fedhettiin taphadhaa tapha ispoortiin fedhettiin laalaa yuutuubii kiyya instaagiraamii kiyya tiiktookii kiyya wajjin ittiin taka jedheetu achuma keessa gala. Utuma haasa'u tapha keessa utuma haasa'u qummaadha utuma haasa'u seeqa utuma haasa'u kolfa amma gaa maal gochaa jira jechuudha. Wanna sanarraa of kutaa jira disconnectii of gochuu jira jechuudha. Namoota moobaayilii kan isaa fakkaatu qabanii ittiin taphatan irraa of fageessa.
dhaqee duddaan ciisee yaadaan taphataa jechuudha namtichi. Kurnaffa intellectualization sababaan nama hubachuu fi fageessanii waan tokko yaadu logically yaadudha jechuudha. So intellectualization involves a person using a reason and logic to avoid uncomfortable or anxiety-provoking emotions. You know, this is when you use logic. You go logic fayyadamnu jechuudha. Intellectualization can be a useful way of explaining and understanding a negative event. For example, if a person A is rude to a person B might think about the possible reasons for person A's behavior. So they may rationalize that a person A was having a stressful day. Fakkeenyaaf heera. Gaaddiseen yoo aartee takka jecha jettee siin hin beekne tokko yoo siin jette tarii isheen rakkoo wayitu ishee quunnamee sammuu ishee tuqe. Kanaafi akkana taate malee obboleettiin koo kun tasa akkas taate hin beektu. Kanaaf wal hubachuu qabna. Mee maal taate laata? Eessaa dhufaa jirte laata? Eenyu wajji wal lolte laata jedhanii sana booda adda baafachuu. Nama sana hubataniitu intellectualize godhanii rakkoo silaa nu dhufuuf ture, aarii silaa nu dhufuuf ture sana keeyaa ba'u. Ayi ittiin qabamu waan biraatu aarse ta'uu danda'a. An kanatti hin qabamu jechuudha. No. Okay. No problem. Ittiin qabamu nanni isa. Arrabsoo ishee ittiin qabamu. Kaballaa ishee dhiiseen jedhanii fudhachuu jechuudha. Loojikaalii yaadanii rakkoo sammuu jalaa oolu. Kan namni fakkeenya biraan immoo namni inni jaallatu baay'ee kan yoo jalaa du'e immoo overthinkii gochuu. Kun immoo fageessanii yaadu. Yoo jalaa du'e waa'ee taa'ee gaddee waan sana miidhamuurra jeeqamuurra olii gadi fiigee sirna awwaalcha sana buriyaal siistemii isaa akkamittiin akka raawwachuu qabu oguu yaadu jechuudha. Namoonni tokko argataniitti yoo ta'e of qabanii ciniinnatanii maal godhu seetan. Obboleessi jalaa du'een beeka biyya kanatti obboleessaaf warra kaan caalaa taa'ee boo'uurra amantiin isaa hin ayyamuuf waan ta'eef. Amantiin isaa hin ayyamuuf waan ta'eef wanti inni gochaa ture wantoota mana keessa jiran sirreessuu sirna awwaalchaa obboleessa isaatii kana raawwachuudhaaf olii gadi fiiguu boolla qochisiisuu waan adda addaa gochuu irratti sammuun isaa maal ta'e jechuudha aara galfate jechuudha. Overthinkii godhe namtichi fageessee yaade irra lafa deddeebi'ee fageessee yaade raawwii isaatiif immoo olii gadi fiige. So that's what we call fageessanii yaadu overthinkii gochuu. So intellectualization is when we logically think and understand the problem as well as when we overthink to come up with possible reasons for why the event happened, as well as why we have to be able to solve the mental problem that we are facing. Kanaaf intellectualization jechuun sababaan nama hubachuu fi waan tokko immoo gadi fageessanii yaadanii achumaan waan fageessanii yaadan sana immoo raawwatanii rakkoo sammuu sana jalaa bahuudha jechuudha. So irra deebitanii si yaadachuuf displacement jechuun fakkeenyaaf isaan kana fudhatee ilaaltan displacement jechuun wanta iddoo biraatti burqaa yookiis madda aarii keenyaa isa ta'e sana sodaannee dhiifnee warra dandeenyu irratti dhanyee aarii keenya bahu. Gowwaan kan dandeessu dhaane jennaan galeeniitiidhaan jedhame. Isa jechuudhaaf displacement jechuun. Repressioniin immoo dhoksuu bakka inni lammaffaa yaadatamne keessatti asii gadi mana inni kee bahuu hin dandeenye itti ijaaru. Mana hidhaa cimaa sammuu keenya unconscious asii gadi dhiibuu jechuudha. Sublimationiin akkuma amma argaa jirtan bakka buusu miira hamaa hawaasa biratti fudhatama hin qabne tokko gara fudhatama hin qabneetti geessuu daayirektii gochuudha. Regressioniin gara ijoollummaatti deebi'anii akka ijoolleetti aaktii gochuudha. Mankaraaranii boo hirqinfatanii boo jechuudha akka ijoolleetti. Kan ammoo fudhatanii ilaaltan summarization jechuudha. Denial, refusing to accept real events because they are unpleasant. Kayla refuses to admit she has alcohol problem, although she is unable to go a single day without drinking excessively. Dhugaa jiru fudhachuu dadhabu. Iddoo kanatti Kaylaanii ani rakkoo alkoolizimiidhaan qabu.
rakkoo dhugaatiidhaan qabu jetti garuu yeroo hundumaa guyyaatutu hin dhugin sirriitti hojii ishee hojjechuu hin dandeessu. Lammaffaan displacement. Displacementiin akkuma ammas argaa jirtan it is transferring inappropriate urges or behaviors onto a more acceptable or less threatening target. Akkuma sila isinitti hime gowwaan kan dandeessuudhaan jennaan galeessaniitiidhaan jechuudha. During lunch time at a restaurant, Mark is angry at his older brother but does not express it and instead is verbally abusive to the server. Mark namni jedhamu kun guulaa kana nyaatanitti obboleessatti aareera garuu obboleessatti dubbachuu waan hin dandeenyeef ishee isa tajaajiltu serverii isaatti iyya jechuudha. Projection. Attributing an acceptable desire to others. Kun immoo wanta nu keessatti uumameef miira nu keessa jiru miira hamaa fakkeenyaaf hinaaffaa nu keessa jiru gara nama kan biraatti abaliyyoo akkas godha projektii gochuu jechuudha. Gara nama kan biraattis fakkeessuu. Chris often cheats on her boyfriend because she suspects he is also or already cheating on her. Haati manaa Chrisii in shawwaddi ka biraa bira deemti maalifi maal jettee shakkiti inni iyyuu anaan na shawwadaa ture jettee ittiin sobdeef gowwoomsite jechuudha. That's projection. Rationalization. Rationalization, logical thinking and overthinking. Justifying behaviors by substituting acceptable reasons or less acceptable real reasons. Rationalization. Kun sababa dhiyeessu sababeessuu jechuudha. Kim failed his history course because he did not study or attend class, but he told his roommates that he failed because the professor didn't like him. Kim namni jedhamu kuni history kufeera hin kufe. Sorry, inni sila se kaasa intellectualization. History kufeetu hin qayyabanne garuu. Sababni kufeef qormaata kana hin qayyabanne garuu hiriyoota isaatiin maal jedha? Barsiisaan sun waan nan jaallanneef sirriitti naaf hin soroorsine jedha. That's what we call rationalization. Reaction formation. Kun immoo miira faallaa uumuu jenneera. Reducing anxiety by adopting beliefs contrary to your own beliefs. Waan si keessa jiru sanaa fi waan faallaa tokko dhiyeessu. Fakkeenya. Nadia is angry with her workers based or always arriving late to work after a night or party, but she is nice and agreeable to bed and affirms the parties as cool. Obboleettiin keenya kun yeroo baay'ee wanta manatti hin galleef booda haftee hojii seenti. Gaafa hojii seentu garuu maal jetti bakki edda ture sun gaariidha jetti. Booda haftee leetii taatee hojii seenti garuu kun faallaa nama jibban tokkoon sin jaalladha jechuudha. Fakkeenyaaf reaction formation jechuun nama baay'ee jibban tokkoon yeroo hundumaa dhattee sin jaalladha I love you what shallow jetta taanaan dubbii jira rakkoo jira jechuudha. Regression kun immoo miira ijoollummaatti deebi'uu jenneera. Returning to coping strategy for less mature stage of development. After failing to pass his doctoral examinations, Giorgio spends days in bed cuddling his favorite childhood toy. Giorgio namni jedhamu kuni medisinii joonii gochuu barbaadee qormaata kufe. Kanaafuu maal godhe galee akka ijoollummaa isaatti xaxatee rafee jiru akka mucaatti. This is what we call regression. Repressioniin ukkaamsuudha. Painfully waan ta'e tokko yaada nama dhiphisu tokko ukkaamsuudha. Asitti fakkeenyi kaa'amtee jirtu maanni Lasha cannot remember her grandfather's fatal heart attack although she was present. Akaakayyuun Lashaadha rakkoo dhukkuba onneetiin namicha akaakayyuu ishee du'e sana yegguunni kufee du'u argiteetti garuu hin beekanoo yaadadhuetti maaliif yaadachuun barbaaddu waan ta'eef. That's what we call repression, ukkaamsuudha. Inni dhuma sublimation, redirecting unacceptable desires through social acceptable channels. Kun immoo waan silaa hawaasa bira fudhatama hin qabne gara gochaa hawaasa biratti fudhatama qabuutti jiru. Jerome's desire for revenge on a drunk driver who killed his son is channeled into a community support group for
people who have lost loved ones to drunk driving. Yeroom namichi jedhamu kun namichi machaa'e tokko utuu makiinaa ofii mucaasaa jala ajjeese jennaani ijaa baafachuu barbaade garuu kun hawaasa biratti fudhatama waan hin qabneef namoota akkasiitiin ijoollee isaanii dhaban jajjabeessuu NGO akkasii dhaabanii isaan bira dhaabachuu hojii akkasii hojjechuutti gala jechuudha. Egaa isaan kun walumaa galatti defense mechanismii nuyi kaafne keessaa kanneen 8 irra deebi'amee iddoo kana samaraayiz ta'anii jiranidha. Kana caalaa galatoomaa isaan kana sirriitti irra deddeebitanii ilaaltanii jennaan tasan hin raaffattanii ulfaadhaan isiniin jedha. This is the end. Galatoomaa sheerii godhaa maatii ta'aa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Have a good time. Paartii sadaffaaf sadumaatiin walitti deebina jechuudha. Trade theory, big 5 factor theory and humanistic theory. Daqiiqaa 30 walitti deebina kabajamaa ulfaadhaa. Hanga sitti isaan kanaan buhaaraa irraa baradhaa qaaliiwwan koo.